maşallah. maşallah. Jazan Khalili waan guddaa moo. Kana bakka du'aa jirra. Jazan Khalili kun wanna guddaa moo. Maashaallah.
ke maal hojjetaa jirtu? Maal hojjetaa? Ustaz, mee akkam jirtan? Alhamdulillah wallahi maasha Allah. Oomishni baranaa maal fakkaata? Akkami? Baay'ee namatti tola aboo. Ayyamee du'aayin illee rubaa akka rabbii ka nagaa gaa'ellee nagaa nama nyaachisu kana. Du'aayin nu godhame du'aayin godha. Alhamdulillah maasha Allah maasaa ka barakaa nu haa taasisu dheebii ka barakaa nu haa taasisu. Barakaa rabbi keessa haa taa'u. Amiin amiin. Fayyaa rabbi haa kennu umrii rabbi haa dheeressu. Lafa kiyya sabba kiina naa qotee amma dheebii irraa galfatu dhaabataa jira. Alhamdulillah rabbi isaa haa galatoonfatu jenna aboo. Alhamdulillah. Jabaadha jabaadha. Awwaa dhaabatii hojjetu.